the rising zran maybe ستر فاش دندا أكو مجرد تتسلى أكو مجرد تربي خير جويو والكل نمتي ويا تكون ما خرارة بيك أجيلا خرارة بيسنرة ديبون كي وانا بنكمل جتشو أنا أبو أكاسي أني نمني تكو أني نمكا أيشون أني بدين كويتني أكنا من أني نما بديتي مثل جنة نمني مندينو نما بر ما دو جرى سينما سينا تكن سينما سينا إيرتو لغر كباب سي سينما مو سينما هاي مو guys سينا لغا كنا ما كي بيستو أكاونتي لما كان غرتي غرتي ري أنا سينا لقي فدا أكو تجانا هيمي بردوجان itu tuan tu sena da mijiyo ha da jala ilmon hinduti ilmotan awal chaf khara qabri geessa tamboda qabri gize qotan qabrin tuni qotomu ditte ammas qotan qotomu dumarratti usuma qotani jawweeni baati jawweetu bahaja ammas deebisanii karaa biraatiin qotan jawweetu bahajaan ammas guyyaa guutuu irra oolanii qotanii qabriin tun inuma bakka wal qixxaatu didde jechuu gizuma kanatti qotan wal qixxaatu didde tambooda obboleessi miciyyoodha haadha sanaan mana galeeti achumatti dhiisanii deeman janaaza achuma bira kaanii deeman haati mana teessee akka boochi mana teessee boochusteetuma haadhaam itti beekame mana teessee boochi tambooda obboleessi fiigaa dhaqee jaan haadha ofiitiin sa'ummaa tiyya obboleetiin tiyyatuun sadaqa siin kannatti zaka siin kannatti salaata siin salaatti nama siin zallamtu waa hunda waan rabbii soomana siin soomanti waan rabbii sila waajiba namarra godhe hundaa hin gooti maaliif akkana ta'e qabriin obboleetti biyyaa jette jee gaafate jaan bar ilmoon tiyya nyaata faagzee gootu waanuma xiqqaa tokkotti salaata dabarsitii jette waanuma xiqqaa tokkoof salaata dabarsitii gizee hunda salaata yeroo salaattu salaata dabarsaa salaatti akkooti yaanatti hima beekadhantu saa azaana osoo dhageessu teessee azaanni erga dabaree booda salaatti kanaa kan ilmooti jarraa beekuu jettee himte jaan kanaafuu maaliin isin jechuu barbaadeeti waan jechuun nuti guutuudha jechuu hin dandeenyu jechuu barbaadeeti nuti nama guutuudha jechuu hin dandeenyu waan sila badii waan nuti balleessine waan nuti kun hunda rabbiitu beeka waan hunda rabbiitu beeka sine namni tokko hin beekamu jechuudha amma sa'a salaataa fa'a namni daansii taa'ee dannasaa dhaggeeffataa hin qamaa quba hin qabu dabarsee sa'aatii silaa makriiba namni salaatu fa'a zuurii fa'a warra salaatu jira sine galee so maaliif kana isinii barbaadeeti namni dirqama sadaqaa kanatti dirqama waa kanattiif sadaqaa kanattiif waa gooteefi miti waan xiqqaa takkaan azaaba seenuu dandeessa jechuudha. Ligalee kanaafuu akka isin akka waan guutuu taatanii nama laaltanii nama tokkorratti harka keessan hin baasinaa jechuu barbaada. Kana seenaa kooti jedhu ijoollee teete amma maybe irraanfadheetillee ta'uu danda'a seenaa tana jechuudha. Ijoollummaa ijoollee taa'eeti maaliif kanatti himte isinii galee akkanaan salaata yeroodhaan salaatuuf hin dabarsiniif. Seenaa baay'ee natti himte akkoonti eegan seenaa tana yaadadha gisee hundaa'u. Isinii galee salaata lakkaasuu yeroo dabarsanii salaatuu dhabuun illee waan dila kanaan namarra gaa waan ja'uun hubadhe jechuudha. Hanqas takka
waan xiqqaa takkaan azaaba seenuu dandeessa. Galee namni guutuu ta'e miti, namni soomanii salaatee zakaa baafatee fi miti. Nama tokko hamatu, nama tokko baddaluun, nama tokko maqaa nama tokko dhahuudhaan, maqaa nama tokko balleessuudhaan, nama boorchisuudhaan haqa namaa nyaatu waa meeqaan jira. Soo kana ofirraa eegaa dura asirratti baatanii akkas ta'e jechuun duratti jechuudha. Naagalee dhisi kareefu wiigii keessaa baaste. Yemmuu reefu fixaa jira kaa. Wiigiin duubatti malee as fuulduratti hin godhadhu. Duuba isaatti malee. Fuulduratti hin godhanne haa bar asirratti gisee akkana godhannu. Isiinis hiikamee dhufu abar. Biiftuu bafatta rashee bakka mataan irratti ni gaanga'u. Maaki oduma amma halaal utuma sitti haasa'uun hiikee fixa malee boodaan hin assanafaa ittiin deebi'u akkanumatti gimmaashuma kanaan oola. Maal sannafta? Sannafuun qabdu maaliif sannaftan? Rifeensa kee tolfachuu irratti akkamitti sannaftan? Kun qaanyiidha namni nama dhageeyin. Ana malee amma namni dhagee jiru shi irratti deebi'u waan akkanaa. Miidiyaa gubbaa teessee waan akkanaa naaseen camlaaqaa. Manu kobaltan guys. Nus dhageenye dhiisa. Dammoo anchi mataan tun olin guddattu achuma teechi miqaanyaa heechi. Waati diddibiree. Waan meeqan itti dide laamni warra faranjoota kun anchi. Inni bareedu asuma ahamti. Taaddilo. Kiyya kun inni. Warra faranjii kun maakii gisee laalte laal. Ismee naasawus. Warra Dubaay moo? Rifeensi isaanii laal muranii jechuudha as. Akkas ji'a. Kiyya kun amma yoon akkana jedhe mormuma kana na jaba malee mataan akkana jedhu hin jiru laamni. Fincaa Sudaanii. Guddiidha Usaamii akkam godhan mataatti naqatan? Mataatti naqatan moo kan godhan? Anan jedhu fincaa Sudaanii akkamitti itti naqatan? Waan jechuun kun waan biraati bar. Akkam jechuudha? Waan biraa ni maati? Akkam jechuu akkana jechuun akkamitti? Jechuun suuqii keessa gurguramu akkamitti akkana ta'a jechuun adannu naan galle garuu naan dhiifamu. Isaan nagadaa jiraa? Maakii jirta kaasii ragaa oolte. Jechuun akkam adannu jechuun kun xiqqishoon gaafadhe garuu akkam naan galle maal jechuu jeemmi? Akkam naan galle? Qalladaan jira qaldiidha. Kara keessa jalaa turne? Ishiin oomtuttan jettee amma fincaanicha akkamitti bare? Qalladaan jiratti is bakka maali? Amma finne. Manii kuffite gaa. Kopi linki menamen me undi kisanu wanti ta me barata onni qabdanis kanna manni huni qabbanaaye jira bar me waa tuttuqa me barata maal taatan guys bareeda amma akkanatti viidiyoo jedhu bareedu miti Ahmed.
koppiliin kitaabtaa godha. Wanti dhaangoo rifeensa akkanaa kun firiizii bareeda. Shaampuu kondishinaraadhaan farrisi. Wai farrazamu inni ol dhaabbata. Farrazamu. Hagaleen dadhabee dhiiseen. Kondishinaratti gootee farrazamu. Qabaatii farrabtuu jira bar. Kan rifeensa kana farrazumoo? Mataan kee dheeraadhaa mi maafi? Sirra numa jira garuu biiftii. Amma laa maafi kas je'ee kazaa uffata Harargee uffadhee je'ee mani. Way gudii bar. Gaafuma isin nama gaafattu. Uffata Harargee hoggaan uffadhu naa gartee ta'e maafi? Nagar. Harargee uffadhee. Kazaa booda buna danfisnee faandishaa goonee mammaana muq dammaqee washanii wajjin goonee je'ee. Amma sin goona. Rifeensa kee yookiin fooxaatti uffadhu yookiin walitti qabsiisme. Maaja qabdu naa kennaame? Maaliti qabdu? Hin qabu ani. Shurrubbaan na haddee dhufee naan qabsii bal'inni ta'e dhufee. Amma deemee jiru hin beeku malee tokko qaban tursi. Achi filadhu meedoon hin jiru? Anti sa gurmaisha habba takkalli waan rifeensaa qabdu hin qabdu. Maafi kana sitti qalamee dheedhiisi kala kana simin kannan. Ati mootiin deemne? Kannaa fi mee. Namaa kolfarii qabatee beekta? Yoo way mee muhis godhi biiftu. Yoo kadhatteillee muhis gootee kadhachuu qabda. Ree waa kadhattus muhis godhattee waan akkanaa kannaa jechuu qabda. Waan namni dhaga'uu qabu waan namni dhaga'uu hin qabneetu jira biiftu. Yaadda bara dhume waa hunda namni dhaga'uu hin qabu. Muhis godheetu jira guys. Why guys? Nagkopalsiisa jirta wallahi isin. Nibtattee darzana binnaa fi qoy guys. Mindaan nusa? Kina biiftu wallahi irra laayina jedhee naat. Wallahi xaaxaata kan qabdu inni beektaa bishaan xaliila jechuun nama bishaan xaliila tokko argitanii akkasi nama akkasiiti. Dhufeesin biiftuu dhufeesheesin akka malee hin ta'e guys maal yaaddanis qoy garuu ni beeytii kaameeraa dura akka jirtu moo hin beeytu biiftuu gudii qoy cufuu anchi maaltu maal ta'e beeytee teesse harrifadhee over guys anchi biiftuu Muito rasgas kamera dura arkite jirti mi kamera? Inar kini? No, agarte maafi. Agarte teessee. Akka jechuun laayivii waraaba jechuun laayivii istiriimati ni beektiimi. Eegaa maal jedhu usteetuma wanti godhuun qabdu si gadi namni tokko tokko osoo fooxaa afaan uffatiin kaaba'uu danda'a si galee bareedaan ta'u booda namni walitti aaruu dandeessanii saniif je'eeti bar. Beekti miti akka laayifii namni tokko tokko laayifii ba'uun barbaadu. Suma laaluun dhufee waan si jaalatu. Okay, akkas taanaan lubbuun bara osoo barii natti fakkaateeti. Kana hundaan baadhee taa'aa ture gartee maali?
Antu kan ko matumaki to kabe. Wallahi gobe zai da mata ne wanda samu tanti. Acap. Maneri wigi rolfato maneri sun happy kalla to komiti ya. Fato anu gura den tulisan. Na kasi bifto na duba mali duba amma kam taw dem tabanat dem interference sirrefata amma. Kana kai hidikadee gana. Kana kai hidikee. Kopiin fuudhaa amma wanti naan seeneef tokkoffaa kopiiniin fi meembaraaf seenee samboota mana hiyya sirreeffadhee samboota gisee hundaa akka duraanii deebinaa jechuudha. Meembara godhaa kopiiniin godhaa kanaaf seenee manni hiyya akka miinagee fayyaa qaba jechuumaaf uummata hiyya tokkoffaa isin yaadeetu ginu. Lammaffaa meembaraa fi wanti hiyya sirreeffachuu giseen akkas jawwaan isin yaadanii isinitti fakkaatina. Maal itti bifa